Noora lafaa kaanee sinsimanneerra baga nagaan dhuftan. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo baga nagaan gara yuutuubii watti dhuftanichaa ayinataa labataadhaa yuutuubii Elitu Teek irraa. Yuutuubii kanarratti gaa waa'ee teekinooloojii kallattii garaagaraatiin kan irratti baranudha. Isinis gaa guyyaarraa kana yuutuubii kanarratti kiliik gootanii waan informationii xiqqoo tokko irraa fudhachuuf waan dhuftaniif baay'ee sin galateeffadha. Yeroo jalqabaatiif gara yuutuubii kootii dhufte subscribe gochuudhaan miseensa maatii Elitu Teek ta'in siin jedha. Kunis gaa informationoota waa'ee teekinooloojii yeroo yerootti argatta waan ta'eef yuutuubii kana yoo subscribe goote akkasumas yeroo hundumaa gaafan viidiyoo haaraa gadhiisu akkas bira ga'uudhaaf mallattoo bilbilaa bira jirtutti gurra lama baasin siin jedha. Baay'een sin galateeffadha. Gara dhimma keenya guyyaa irratti gaafa dabarru namoonni baay'een gaa kallattii garaagaraatiin na gaafataniitu aniyyuu ofii kootii wanta kana confuse ta'an ture jechuudha. Namoonni baay'een wifi hin galchanna. Wifi teeleen amma yeroo ammaa kana namni baay'inaan galchataa jira. Teeleenis persentii 60 kan akkasiidhaan gadi buusee jira jechuudha gatiisa. Kunis gaa namoonni mana isaaniitti wifi baay'inaan akka galchatan ta'eera jechuudha. Chaansii guddaadha kuni. Baasii amma kanaa gadi hirrisee teeleen gaafa namaaf dhiyeessu. Egaa wifi kana wajjin wal qabatee wanta tokkoti mudatee jechuudha. Hunduma keenya mudatee. Innis namoonni baay'een meeggabaayitii tokko 2 3 amma kanaatti of kanaa olirree namoonni gashatan jiraachuu danda'u. Erga fakkeenyaaf namoonni meeggabaayitii tokko gashatanii meeggabaayitii tokko ajajanii garuu immoo kan naaf gahaa jiru kilobaayitii 100 keessadha. Maalii kuni rakkoon isaa jedhanii namoonni baay'een confuse ta'an jechuudha. Anillee confuse ta'eera jalqaba irratti gaafa wifi gashannu jechuudha. Garuu immoo wanta kana anis kallattii garaagaraatiin onlaayinii nan barbaade maaliif dhaayidee ispiidii kana dabaluuf waan hin goone hin jiru jechuudha. Jalqaba nuti meeggabaayitii tokkodha kan nuti galchanne deebinee gara 2tti guddifneerra jechuudha. Hojiin hojjedhu tokkoof wanta na barbaachisuufi kanaaf anis gaa meeggabaayitii tokko galchanneeti meeggabaayitiin tokko gaariidha kan inni galchee jechuudha jalqaba. Garuu immoo riilii meeggabaayitii tokko miti kan dhufee adda naga'u naannoo dhiqoo qophaa koo fayyadamee naannoo meeggabaayitii naannoo kilobaayitii 100 wayiidha jechuudha. Naannoo 150 waan akkasitti deema nama tokko qophaasa fayyadame jechuudha. Kun immoo wanta hin eege miti amma meeggabaayitii tokkotti deema jedhee yaade jechuudha. Kanaaf wanta hin eege kuni riilii ta'uu hin dandeenye. Namoonni baay'een keessanis gaaffii kana qabdu jechuudha. Maaliif teeleen akka kanatti tiriikiin irratti hojjetaa kan jettan baay'een keessan hin jirtu. Ani mataan koo amman teelee arrabsutti geeraa jechuudha. Amma dhugaan kun naaf galutti. Isinis guyyaa irraa kana booda teeleen arrabsitanii ispiidii wifi keessanis ol siniif ka'a yoo amma dhumaatti dhaggeeffattanii jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti waan antan jedhu riilii teeleen ammamidha kan inni nuuf kennu meeggabaayitii tokko ta'ee jechuudha. Jalqaba irratti footoo kana mee sirriitti ilaala. Kun teeleen tokko kastamarii isaaf dhiyeessudha jechuudha. Meeggabaayitii tokko, meeggabaayitii 2, meeggabaayitii 3, meeggabaayitii 4 akkanatti dhufa. Riilii footoo kana sirriitti ilaala amma yeroo deebi'eessinitti maatii. Footoo kana gaafa ilaaltan barreeffama footoo kanarraati akkuma argitan meeggabaayitii 1 2 3 jedhee gadi tarraa'ee jira. Riilii meeggabaayitii ta'uusaa achirratti siniif galeera. Meeggabaayitii sirriidhaan achi bukkee jiru meeggabaayitii jedha. Iddoo sana bukkeetti namoonni baay'een kan dogoggore ana dabalatee meeggabits per secondiidha. Iddoo sana jechuudha. Not meeggabits. Meeggabits per second. Bits. Meeggabits. Meeggabits. Bitsiif baayitii warri baratan sirriitti hin beektu. Meeggabitsii fi meeggabaayitii jechuudha. Iddoo kanattis gaa dogoggorri keenya iddoo kanatti kan nuti dogoggorree meeggabitsii fi meeggabaayitii adda baasuu dadhabne. Teeleen ta'es intarneetiin kamiyyuu kan provide godhu meeggabits per secondidha. Meeggabits not meeggabaayitii. Yeroo baay'ee garuu moobaayilii keenya irratti fakkeenyaaf notifiikeeshinii karaa gubbaa kan jiru irratti yeroo baay'ee kan lakkaa'u kilobaayitii irratti meeggabaayitii. Meeggabaayitii per secondii. Meeggabaayitiidhaan meeggabaayitii. Kanaaf gaa iddoo kanatti kan nuti yaaluu qabnu meeggabaayitiin tokko meeggabitsii meeqadhaa kan jedhudha. Meeggabaayitiin tokko meeggabitsii 8dha. Akkas jechuun
biitsiin tokko baayitisiin tokko biitsii 8 jechuudha. Meegabaayitiin tokko meegaabiitsii 8 jechuudha. Kanaaf teeleen kan nuuf kennaa jiru meegaabiitsiidha. Kan isinii galuu qabu jechuudha iddoo kanatti. Kanaaf yoo meegaabiitsii tokko ajajjettanii gara meegaabaayitiitti jiruuf 8 firtoo jechuudha. Kanaaf kan isinii dhufu meeqa jechuudha? Kiloobaayiti 180 jechuudha gaafa hirtan 8f 1,124 kana gaafa 8f hirtan meeqa isinii dhufa? Naannoo 128 akkasii dhufa jechuudha. Akkasuma warri meegaabiitsii 2 galchattan immoo 256 waan akkasii jechuudha. Amma 300 waan akkasii keessa reenjii kana keessa jechuudha kan hin deddeemu. Kanaaf gaa namoonni baay'een ishee kana dogoggoraan kan isaan waan godhanii yeroo baay'ee immoo waan akka konfiiz hin taanee fi yeroo ammaa kana fakkeenyaaf namoonni baay'een VPN fayyadamaa jirtu kallattii garaa garaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf FB'n hin hojjetu waan ta'eef isa malee hin hojjetu waan ta'eef isa kanaaf jettanii. Kanaaf gaa iddoo kanatti kan isin hubachuu qabdanii yeroo itti 500 keessa galuu qaba gaafa isin VPN fayyadamtan jechuudha. Iddoo sanatti kan teeleen provide isiniif godhe miti kan inni iddoo kanatti dabalaa jiru jechuudha. Yookiin immoo waan dabalataa sirriima akka kanatti hojjetaa jira miti gaafa isin kana fayyadamtan jechuudha. Iddoo kanatti kan isin hubachuu qabdan VPN mata ofiisaa gaafa irra galu distort godhe malee wanta speediin internetii keessa irratti dabale tokko iyyuu hin qabu. Iddoo kanatti kana hubachuu qabdu jechuudha. Kanaaf amma kan isin hubachuu qabdan ammayyuu kan isinitti himu teeleen kan isiniif kennu meegaabiitsii malee meegaabaayitsii mini. Kanaaf akka kanatti yaaduu isinirra jiraachuudha. Kan biraan immoo gaafiinti kana wajjin wal qabatee ka'u namoonni kana boodallee manatti galfachuu barbaadan speedii ammamti na barbaachisaa jettanii gaafachuu dandeessu. Amma yoo ilaalle namoonni baay'een fakkeenyaaf maatiin baay'ee qabdu taanaan fakkeenyaaf namni baay'ee mana keessan keessaa fayyadama taanaan akkasuma dabalaa deema. Fakkeenyaaf namni mana keessaa fayyadamu nama 2 yookiin nama 1 waan akkasii yoo hin caalu ta'e meegaabaaytiin tokko gaadha. Amma nama 3tti meegaabaaytiin tokko meegaabiitsiin tokko singaa jechuudha. Amma nama 3tti yommuu isaa ol ta'e namoonni 3 fakkeenyaaf riilii namoonni sirriitti intarneetii barbaadan fakkeenyaaf kan akka koo viidiyoo upload gootan yuutuubii garaa garaadha yoo ta'e 2 filatamaadha jechuudha. 2 yeroo baay'ee namoonni mana keessaati baay'inaan fayyadamu yoo ta'e nama 5 waan akkasii amma kanatti namni maatii keessaan fayyadamu ta'e yoo meegaabiitsii 2 gootan gaariidha jechuudha. Kunis birii 700dha. Inni sun 500 meegaabiitsiin tokko jechuudha. Kanaaf yommuu kana caalaa maatiin keessan baay'eedha ta'e amma 900tti gochuu hin dandeessu. Amma 900tti immoo meegaabiitsii 3dha jechuudha. Haala kanaatiin gaa sirreeffachuu hin dandeessu jechuudha. Egaan kana wajjin wal qabatee yeroo dhiyootti immoo teeleen kaampaanii isaa gurgureera kan jedhu dhagaa turtanii isa immoo piroogiraamii biraatiin walitti qabannee nutti deebina. Eenyuti galuuf jedha caalaatti harka kamtu keessa jira yookiin immoo eenyuti fakkeenyaaf kaampaanonni gurguddoon baay'een dorgomaa jiru. Isaan kana keessaati eenyudha kan teelee Itoophiyaa keessaati dhufee sheerii qabachuu danda'u persentii 40 kana kan jedhu. Isa kana yeroo biraa qophii biraatiin walitti deebina. Maaliif baay'ee bal'aadha waan ta'eef jechuudha. Itoophiyaan persentii 40 nan gurgura gaafa jedhu kaampaaniin 218 dorgommiif dhufee jechuudha. Baay'ee kan nama dhibudha. Kaampaaniin ammas jiru kaampaanonni teelee biyya garaa garaa keessa jiranii 228 egaa dorgommii kana keessa hin galla jedhanii jechuudha kan isaan yeroo sanatti dhufan jechuudha. Kun baay'ee really confuse nama godha. Egaan daawwattoota koo baay'een sin galateeffadha jechuudha. Hordofuu keessanii fi warri ammayyuu subscribe hin goone yoo isinitti tole qofa subscribe godha. Yaada qabdan immoo commentii jalatti naaf qoodaa sin jedha. Baay'ee galatooma.